Galanni Waaqayyoo keenyaaf haa ta'u. Gooftaa isa guddaa isa dinqisiisaa walii wajjin galateeffannaa. Yeroo darbee barumsa walii wajjiniin kan amantoota hundumaatiif, kiristiyaana hundumaatiif, jireenya amanaa hundumaayyuu giddu galeessa godhatee walii wajjiniin barachuu jalqabuun keenya yaadatama. Mata duree nuyi irratti walii wajjiniin ilaalaa turres keessa deebii boqonnaa 23 lakkoofsa 14 keessatti kan argamu dubbii iddoon buufata kee qulqullummaatti haa eegamu jedhu walii wajjiniin ilaalaa turreera. Mata duree kanadha bifa barnootaatiin nama hundumaatiif kan ta'u mata duree kiristiyaanaaf nama Yesuus Kiristoos amane hundumaa giddu galeessa godhateef ta'u walii wajjin ilaaluu jalqabneera. Iddoon buufataa gaafa jennu waa lama akka ta'e baranneera. Tokkummaan qulqulloonni walii wajjin qaban iddoo buufataa keenya bakka Waaqayyootti argamu. Akkasumas inni lammaffaa immoo keessi garaa keenyaa iddoo buufataa bakka Waaqayyoollee itti argamu akka ta'e. Iddoon buufata kee qulqullaa'aatti haa eegamu yeroo jennu egaa tokkummaan keenya qulqullaa'aa kan Waaqayyoof ta'u akka ta'u. Lammaffaan immoo keessi garaa keenyaa namummaan keenyaa iddoo buufata hafuura Waaqayyoo waan ta'eef qulqullaa'aa ta'uu akka qabu kana akka ta'e walii wajjin ilaalleera. Maaliif iddoon buufata keenyaa qulqullummaatti eegganna? Iddoo buufata keenyaa qulqullummaatti eeggachuun maaliif barbaachise kan jedhu mata duree xiqqaa qabannee as jalatti qabxii tokkoffaa ilaalleerra. Inni jalqabaa Waaqayyootu dhufa waan ta'eef Waaqayyo waan dhufuuf iddoon buufata keenyaa qulqullaa'aa ta'uun irra jira. Mootii qulqullaa'aa, mootii kabajamaatu dhufa waan ta'eef iddoon buufata keenyaa isa madaaluu qabaa, qulqullaa'aa ta'uu qaba jennee walii wajjiniin ilaalaa turreerra jechuudha. Waaqayyo immoo maaliif dhufaa gara iddoo buufata keenyaa waan jedhu isa kanadha. Torban darbee kana nu ilaalle dabarsine qabxii tokkoffaa kana jalatti jechuudha. Mo'icha nuuf kennuudhaaf, eebbisuudhaaf, to'achuudhaaf, isa jallaa gadi baasuudhaaf, akeeka hin taane diiguudhaaf, tokkummaa keenya jabeessuudhaaf, fayyisuudhaaf, aarsaa ilaaluudhaaf, nagaa kennuudhaaf, gaarummaadhaaf dhufa. Garuu egaa yommuu dhufu kana waan yeellaa isaa arginaan gaarummaa isa fudhatee dhufee fudhatee deebi'aa. Isa waan yeellaa isaa godhu sana immoo nama gidduudhaa balleessaa kan jedhu sagalee Waaqayyoo irratti hundaa'uudhaan walii wajjiniin ilaalleera. Har'a immoo qabxii lammaffaa irraa kaasnee itti fufna. Iddoo buufata keenyaa maaliif qulqullummaatti eeggachuun nurra jira? Qabxii jedhu qabxiin lammaffaan yoos ulfina Waaqayyoodhaa argu waan ta'eef. Ulfina Waaqayyoo arguudhaaf jenneetu iddoo buufata keenyaa qulqullummaatti eeggachuu qabna. Kanas sagalee Waaqayyoo keessaatii ba'uu 19 lakkoofsa 15 irra dubbii jiru walii wajjiniin dubbifanna. Akkana jedha, yommus Museen jaraan guyyaa sadaffaa sanaaf of qopheessaa, dubartii biras hin ga'inaa jedheedha. Seera ba'uu 19 lakkoofsa 15 irratti guyyaa sadaffaa sanaaf of qopheessaa, dubartii biras hin ga'inaa jedha. Maalidha guyyaa sadaffaan sun yoo jettan? Guyyaa itti ulfinni Waaqayyoodhaa mul'achuudhaaf fuula isaanii duratti beellamni qabamee jirudha. Ulfina Waaqayyoodhaa arguudhaaf immoo jireenyuma kaleessa dheengadda jiraataniin, jireenyuma callisaa ta'een, jireenyuma gadhiisii ta'een ulfina Waaqayyoodhaa arguun hin danda'amu. Ulfina Waaqayyoo arguudhaaf namni dheebotu iddoo buufata isaa qulqullummaatti eeggachuutu irra jiraata. Jireenya isaa qulqullummaadhaan tikfachuutu irra jiraata. Yoo kana achi ulfina Waaqayyoon argaa, Waaqayyo ulfina keenya agarsiisi jedhanii kadhachuun akkasumaan iyyuu duwwaa ta'a, yeroo gubuu duwwaa ta'a jechuudha.
guyyaan sadaffaan itti waaqayyoon guyyaa sana akka isaan qulqullummaadhaan eeggatan isaan abboome yeroo itti waaqayyoo tulluu Siinaa irratti mul'achuudhaaf saba isaatti ulfina isaa agarsiisuudhaaf beellamatti qabate ture. Waaqayyoo ijoollee Israa'eliin geggeessaa ture. Waaqayyo ijoollee Israa'eliin dinqii gurguddaadhaan geggeessaa ture. Haa ta'u malee ijoolleen Israa'el deemsa isaanii keessatti waa'ee jiraachuu waaqayyoodhaa hin shakku turan. Maaliif kan isaan waa'ee jiraachuu waaqayyoodhaa shakkan yoo jettan, waaqayyoolii tolfamoon naannoo isaanii jiran, sabni naannoo ijoollee Israa'el jiran hedduun isaanii waaqayyoolii tolfamoo ijaan argaman qabu. Dhagaarraas haa ta'uu, warqeerraas haa ta'uu, mukarraas haa ta'u, waanuma ta'erraa haa ta'uu, waaqa ijaan mul'atu, waaqa qaqqabatamu, waaqa yeroo arguu barbaadan argamuu qabatanii deemu. Waaqayyoo inni kan Israa'el immoo hafuuradha. Ijaan hin argamu, adiidha, gurraacha, xiqqaadha, guddaadha jedhamee namatti himamuudhaaf hin argamu. Inni kun ijoollee Israa'el keessatti shakkii uuma. Kanaaf utuma waaqayyo dinqii hojjetu, utuma waaqayyo hojii gurguddaa isaan keessatti hojjetu, waa'ee jiraachuu waaqayyooti immoo shakkii baatanii deemu. Kanaaf waaqayyo akka inni mul'atu kadhannaa Musees ture. Sabichis arguun barbaada ture waaqasaa. Kanaaf waaqayyo of mul'isaa jedhe. Waaqayyo nan dhufa gaara irratti nan dhufaa jedhe. Gaafa dhufu garuu callistanii jireenyuma kaleessa dheengadda jiraattaniin na arguun hin danda'amu. Qulqullaa'e. Warri gaa'ela keessa jiranis, warri gaa'ela keessa hin jirres, dhiirri kamiyyuu dubartiidhaa wajjiniin utuu hin ciisin guyyaa isa sadaffaa waaqayyoo tulluu Siinaa irratti mul'adha. Gaara gubbaa irratti ulfina koo mul'isa jedhe sanaaf of haa qopheessu jedhe. Kan nuyi jireenya qulqullummaatiif dhamaanuuf firoota koo akkasuma miti ulfina waaqayyoo isa lafa sochoosu, ulfina waaqayyoo isa gaarota rommisiisu sana arguudhaaf jenneeti. Ulfina waaqayyoo isa ajaa'ibsiisaa addunyaan kun dheebottu jireenya keenya keessatti shaakalaa deemuudhaaf qulqullummaatu barbaachisa. Waaqayyo callisee ulfina isaa kara deemaatti hin agarsiisu. Waaqayyo ulfina isaa callisee nama jireenya gadhiisii jiraatutti hin agarsiisu. Yoomiyyuu arguun hin danda'amu akkasittiin ulfina waaqayyo arguudhaaf qophaa'uu barbaachisa. Dhimmuu barbaachisa. Sagantaa baafachuu barbaachisa. Jireenya ofii qulqullummaadhaan eeggachuu barbaachisa. Kanaaf of qulleessuun kan inni iddoo buufata keenya qulqullummaatti eeggachuun kan nu barbaachisuuf qabxiin lammaffaan ulfina waaqayyoo arguudhaafidha. Qabxiin sadaffaan immoo ammas waan dinqisiisaa arguudhaafidha. Miraakelii waaqayyoo hojjetu, hojii ajaa'ibsiisaa waaqayyoo hojjetu arguudhaafi qulqullummaatti jiraachuun barbaachisaadha. Isa kanas immoo sagalee waaqayyoo keessaa Iyyaasuu boqonnaa 3 lakkoofsa 5 gubbaarraatii arganna. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 3 lakkoofsa 5 gubbaarraatii sagalee akkana jedhutu jira. Iyyaasuun yommus jiraan waaqayyo bor wanta dinqisiisaa isin gidduutti waan hojjetuuf of qulleessaa jedheedha. Ameen. Waaqayyo bor waan dinqisiisaa isin gidduutti waan hojjetuuf of qulleessaa. Yeroo baay'ee tajaajila keenya keessatti hojii gurguddaa, hojii dinqisiisaa, ajaa'iba waaqayyo hojjetu arguudhaaf hin hawwina. Waaqayyo kottu tajaajila koo keessaa mul'adhu. Waaqayyo kottu waldaa koo keessatti hojjedhu. Waaqayyo kottu maatii koo keessatti hojjedhu. Waaqayyo kottu gaa'ela koo keessatti hojjedhu. Waaqayyo kottu hojii dinqisiisaa hojjettu arguun barbaada jennee kadhanna. Haa ta'u malee hin arginu yeroo baay'ee. Akka waldaa kiristiyaanaatti waamna waan dinqisiisaa dheebonnee dheebuu duwwaadhaan dabarsina. Akka dhuunfaattis waamna tajaajila koo keessatti hojii dinqisiisaa hojjettu, miraakelii hojjettu arguun barbaada. Kottu jenna waaqayyoodhaan. Garuu hin arginu
Maaliif yoo jettani waan qulqullaa gochuudhaan of qulleessuudhaan waan dinqisiisaa affeeruutu hin jiru. Jireenya hin qullaa'iniin waan hin qabaanneef hojii dinqisiisaa Waaqayyo dhufee nu gidduutti hojjetu. Yeroo itti Iyyaasuun ijoollee Israa'elitti dhaamsa kana dubbatu galaana Yordaanos laga Yordaanos isaan fuuldura diriiree yeroo inni jirudha. Ijoollee kakuu saba kakuu gara biyya kakuutti adeemaa jiru fuuldura galaanni guutee manii isaarra dhangala'ee gama tuqee gamana tuqee yeroo itti lagni Yordaanos nama sodaachisu keessa ture. Ergaan kun kan inni nama Waaqayyoo Iyyaasutti dubbatame Iyyaasuunis immoo sabatti dubbatu. Waaqayyoo isa fuula isaanii duratti diriiree jiru kanarratti dinqii hojjechuu barbaade. Indabartu hin ceetu lafa yaadde hin geessu jedhee fuula isaanii dura diriiree isa dhufe sanarratti dinqii hojjechuu barbaade. Kaleessa galaana diimaa kuteera. Kaleessa lafa onaa kuteera. Kaleessa mootota ormoota hedduu kuffiseera. Masaraa jajjabaa jigseera. Amma immoo lagni Yordaanos fuula isaanii dura dhaabbatee hin dabartan, hin ceetan, kakuutti hin baatan isaaniin jechaa ture. Kanatti bu'uudhaaf waan dinqisiisaa arguutu barbaachisaa ture. Isa Waaqayyo jedhetti ba'uudhaaf waan dinqisiisaa wajjin walitti dhufuun barbaachisaa ture. Waan dinqisiisaa Waaqayyo hojjetu sana arguudhaaf garuu Waaqayyo dhufee waan dinqisiisaa akka hojjetu garuu jireenya qulqullaa'eetu barbaachisa ture. Kanaaf Iyyaasuun maal jedhee jara walitti waamee saba kakuu walitti waamee Waaqayyo borru wanta dinqisiisaa isin gidduutti waan hojjetuuf maal godhaa jedhe of qulleessaa jedhe. Yoom jedhe borruma jedhe. Borruma Waaqayyo waan dinqisiisaa dhufee hojjetaa. Hojii hojjechuudhaaf dhufaa jira Waaqayyo garuu isin of qulleessaa jedhe. Of qopheessaa jedhe. Dinqii Waaqayyo shaakaluu barbaaddu. Experience gochuu barbaaddu. Jireenya keessan keessatti hin dabartu jedhee sakaraa keessan irratti jigeeru irratti dinqii Waaqayyo arguu barbaaddu. Maal gootu? Of qulleessaa. Jireenya keessan qulleessaa. Deddeebii keessan qulleessaa. Dubbii keessan qulleessaa. Tarkaanfii keessan qulleessaa. Ciisicha keessan qulleessaa. Deddeebii keessan qulqulleessaa. Bor waggaa dhufu miti. Waggaa 5 booddee miti. Waggaa 10 booddee miti. Waggaa murtaa'e booddee miti. Yoom jedha specific kan ta'e murtaa'aa kan ta'e guyyaa borii. Sabnis ajaja Iyyaasuudhaan dhaga'ee of qulleesse. Sabnis akkuma Waaqayyo isaanitti dubbate karaa Iyyaasuudhaan ergaa isaaniif kenne raawwate. Maal godhe? Of qulleesse. Namni iddoo ciisicha isaatii eeggate. Tarkaanfii ollaa isaa wajjin qabu gaa'ela isaa keessatti qabu hundumaa of eeggate. Gaafa sanaa Waaqayyo gaafuma luboonni bidiruu kakuu Waaqayyo baatanii miilla isaanii galaana Yordaanos keessa ejjetan. Galaana laga Yordaanos isa gamana ga'ee hin dabartan jedhee mani isaarra dhangala'ee kakuudhaaf isaan gidduu dhaabbatee jiru sana qaa godhee gogse. Gara hiree garasiin inni karaa gadi jiru yaa'ee sokke. Inni gara oliitiin jiru immoo diriiree hafe. Akka galaana diimaadhaa garasiif garanaan keenyan yookiis girgiddaa ta'ee hin dhaabbanne Yordaanos. Akkam ta'e inni karaa gadiirra jiru yaa'ee masokke. Inni gara olii immoo ittifamee dhaabbate. Waaqayyo rakkinaaf danqaa hin dabartu jedhe yaasee namarra hin dabarsa. Amiin Waaqayyo isa hin dabartu jedhe sitti roorrise yaaseetu ilaaltu sirraa gadi haa dabarsu. Waaqayyo amanamaadha kana gochuudhaaf. Garuu maal goota ree? Of qulleessuuf barbaachisaadha. Of qulleessuut waan dinqisiisaa kana arguudhaaf. Ijoolleen Israa'el warri qajeelfama Waaqayyo dhaga'anii of qulleessanii dinqii Waaqayyo kana arganiiru. Kunoon warra isaanirraa barachaa jirra. Inni arfaffaan iddoon buufata keenyaa maaliif qulqullummaatti eegamuu qaba isa jedhuufi
yoos waaqayyoon argu. Kun waan dinqisiisaadha. Waan ulfaataadhas. Waan ta'uunsaa nama sodaachisuudhas. Garuu yeroo iddoo buufata ofii qulqullummaatti argatan eeggatanis waaqayyo dhufuu qofaa miti. Waaqayyo ulfina isaa agarsiisuu duwwaa miti. Waaqayyo dinqii hojjechuu duwwaa miti. Waaqayyo ofii isaa argu. Isa kana immoo sagalee waaqayyootu dhugaa nu ba'a. Sagalee waaqayyoo keessaa kutaa 3 tokko nan dubbisa kanarra. Inni dura faarfannaa 11 lakkoofsa 7 irra isa jirudha. Macaafa faarfannaa 11 lakkoofsa 7 irraati maal jedha? Waaqayyo qajeelaadha. Inni hojii qajeelaa hin jaallata. Warri waan qajeelaa hojjetan fuula isaa arguuf jiruudha. Mee ilaalaa. Namni waaqayyoon argee jiraachuu hin danda'u hin du'aadha. Macaafni qulqulluun waaqayyo matu Museedhaan akkasidha. Museen ofii kenna agarsiise namni na argee jiraachuu hin danda'u, namni fuula koo argee hin du'aadha. Haa ta'u malee wanta exceptional ta'e tokkotu jira. Wanta adda ta'e tokkotu jira. Innis maan warri garaa qajeelaa qaban. Warri waan qajeelaa hojjetan fuula isaa arguuf jira dubbii waaqayyoodha. Warri waaqayyootti dhiyaatanii waaqayyo wajjin hojjechuu danda'an, fuula waaqayyoo keessa ilaaluu danda'an warra kam? Warra wanta qajeelaa hojjetanidha. Sagalee waaqayyoodha. Kun waan dinqisiisaadha firoota ko. Inni kaan ilaalee du'u malee jiraachuu hin danda'u. Garuu warri wanta qajeelaa hojjetan fuula waaqayyoo isa kan biraan ilaalee du'u sana arguu danda'u. Sagaleen dabalataa immoo ammas macaafa qulqulluma keessaa wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 8 irratti jecha gooftaa Yesuus ofiisaa dubbate keessaa immoo nan dubbisa. Innis akkasidha. Warri yaadni garaa isaanii qullaa'oo hagammadan isaan maal gochuuf jedhan? Isaan waaqayyoon in arguudha. Irra deebi'een dubbisa. Warri yaadni garaa isaanii qullaa'oo hagammadan isaan waaqayyoon in arguudha. Isa macaafa faarfannaa keetti dubbifannee wajjin kallattiidhaan wal ilaallata sagaleen kun. Warri yaadni garaa isaanii qullaa'oo ta'e isaan kun gammadan. Waa'ee warra gammadaniiti dubbiin kun. Eenyutu gammaduuti sarra jira? Kan macaafni qulqulluun jedhu kan gooftaa Yesuus lallaba gaararraa irratti dubbate keessaati sagaleen kun. Maal jedhe? Eenyuuf gammaduun ta'a isa jedhu keessatti warra yaadni garaa isaanii qullaa'oo ta'e. Warri lapheen isaanii hammeenya of keessaa hin qabne. Xinnaas guddaas jallinatti negatiiviitti warri hin hiikanne. Garaan isaanii waa'ee waa tokko yeroo dhaga'u qajeelaa duwwaa kan yaadu. Hammeenyaaf xaxa garaa garaa kan of keessaa hin qabne warra akkasii gammadan. Isaan maal ta'udha? Maalidha kan isaanii? Ga'een isaaniif kaffalamu maal jennaan? Waaqayyoon arguudha. Maqaan waaqayyoodhaaf ulfaatu. Firoota waaqayyoo warri ta'an, waaqayyo wajjin warri deddeebi'an, waaqayyo wajjin warri hojjetan, warra kam yoo jettanii warra yaadni garaa isaanii qullaa'ooti. Bara kana keessa nama yaadni garaa isaatii qullaa ta'e hin argattan. Namni hammeenya baay'ee garaa isaa keessa dhoffatee irra keessaan immoo nama gaarii of godheetu of dhiyeessa. Nama jaallatamaa, nama gaarii, nama araara jaallatu, nama qajeelummaa jaallatu, nama cubbuu jibbu fakkeessee irra keessa isaatiin of dhiyeessa namni baay'een. Garuu keessa garaa isaatii yoo ilaaltan namni baay'een hammeenyaan xaxamee jira. Waan jibbisiisaaf dukkanaadhaan faalamee jira. Waaqayyo garuu kan inni jaallatuuf na argu isaan kun jedhee carraa kenneefii jiru. Warra kam yoo jettani warra yaadni garaa isaanii qullaa'edha. Isaan kun waaqayyoon arguudhaaf maal qabu? Viizaa qabu, laayisensii qabu, waraqaa eenyummaa qabu, waraqaa ayyamaa qabu fuula waaqayyoo arguudhaaf. Waaqayyo gooftaan qulqullummaa kanaan nu haa eebbisu.
Kutaanni sadaffaan qabxii kana jalatti jechuudha sagalee waaqayyoo keessaa iddoo sadiin dubbisadhee waadaa isiniif galeera. Inni sadaffaan immoo ergaa gara Ibrootaatti ergamee boqonnaa 12 lakkoofsa 14 irra jirudha. Innis akkas jira. Namoota hundumaa wajjiniin nagaadhaan jiraadhaa. Isa malee namni tokkollee goofticha arguu hin argu waan ta'eefis jireenya qulqullummaaf dhamaa. Waaqayyoof galannaa ta'u. Waaqayyo immoo nu haa gargaaru. Maal jedha sagaleen kun? Namoota hundumaa wajjiniin nagaadhaan jiraadhaa jedheetu waa tokko ka'a. Yoo kun jiraate malee namni waaqayyoon hin argu waan ta'eef maal malee jireenya qulqullummaa yoo hin qabu ta'e nam tokkollee waaqayyoon hin argu waan ta'eef jireenya qulqullummaatiif dhamaa. Waaqayyoo ofii keenyaa agarsiisi jedhanii kadhataniif miti. Waaqayyoo siin arguun barbaada jedhanii imimmaan dhangalaasaniif miti. Namni raawwatee kan inni isa malee waaqayyoon arguu hin dandeenye maalidha? Isa jedhuuf jireenya qulqullummaa malee. Yoo jireenyi qulqullaa'aan jiraate, jireenyi qulqullaa'aan yoo jiraate namni waaqayyoon arguu danda'a. Kanaaf jireenya qulqullummaatiif maal ta'a jedha abbaan Ibrootaa? Dhamaa jedha. Dhamaa jedha. Jireenya qulqullummaatiif dhamaa jedha. Isa malee namni waaqayyoon hin argu waan ta'eef jedha. Jechi isheen dhamaa jettu kun aksheniidha. Aksheniidha yookiin immoo raawwiidha, gochaadha. Wanta nurraa eegamtuudha. Shaakala keenya, tattaaffii keenya waan gaafattuudha. Calluma jennee isa nu fudhannu miti. Inni nu fudhannu qajeelummaadha. Qajeelummaadha. Righteousness isa jennu jechuudha. Inni kun garuu sanctification inni jennu garuu qulqullummaa inni jennu garuu isa nuyi ofii keenya waan gaarii waan waaqayyootti tolu hojjechuudhaaf ajajamnee fi ija hojii hafuuraa ija kiristiyaanaa waaqayyootti amanuudhaan lammaffaa dhalate tokko irraa barbaadamuudha. Kanaaf maal godhaa? Dhamaa jedha. Fudhadhaa jedha duwwaa utuu hin taane kana argachuudhaaf dhamaadha. Riwaardii guddaa qaba. Badhaasa guddaa qaba. Yoo isa qabaattaniidha kan isin fuula waaqayyoo arguu dandeessanidha. Namni cubbuu shaakalaa, cubbuu dhanna godhachaa, cubbuu aadaa godhachaa waaqayyoon hin arga jechuun soba dubbiiti. Dubbii dhugaan fakkaanneera. Namni jal'ina hojjechaa dinqii raawwadha. Namni jal'ina hojjechaa cubbuu shaakalaa miraakiliin tanaan raawwataman dubbii sobaati. Miraakiliin sun miraakilii forjidii ta'e miraakilii fiixaan ba'umsa hin qabne yeroodhaaf kan ija namaatti mul'atu takka hundee kan hin qabne miraakilii sobaati. Jireenyi qulqullummaan jiru taanaan waaqayyo achitti argamee hojiin hojjetu waan ta'eef hojicha keessatti waaqayyoo ga'ee hin qabu yookiin ittiin galateeffamu jechuudha. Kanaaf warri qulqulloonni waaqayyoon argu edda ta'e warri jalloonniif cubbamoonni immoo fuula waaqayyoo dura dhufuun hin danda'an. Hin bittinnaa'u akka gagaadhaa baqu fuula waaqayyoo duratti cubbamoonni waaqayyoon arguu hin danda'an. Ijoolleen Israa'el seera ba'uu keessatti iddoo jalqabatti akka dubbifanne waaqayyoon arguudhaaf dheebuu guddaa qabu turan. Haa ta'u malee qophee samma tokko qophaa'aniiru gaafa waaqayyoo kakawweessuutti ka'u gaara gubbaadhaa sagalee kakawwee gurguddaa dhageessuutti ka'u argama waaqayyoo laalchisee wanti nama sodaachisu hedduun gaafa dhufuutti ka'u lakkiin waaqayyootti hin dhiyaannu lakkii museema wayyaa nuyi akka kanatti hin dhumna hin banna lakki waaqayyoon arguun nuuf hin ta'u jechuutti ka'an. Jireenyi isaanii waaqayyoon arguudhaa wajjiniin hin leenjifamne waan ta'eef. Jireenya qulqullummaatiin hin leenjifamne waan ta'eef jireenyi isaanii cubbuu wajjin wal bareera waan ta'eef
gaafa waaqayyo dhufuudhaaf ka'u gaafa waaqayyo mul'achuudhaaf ka'u maal ta'ani fuula isaa dura dhaabbachuu hin dandeenyu jedhan. Warri kam garuu warri waaqayyoon arguu danda'an garuu warra jireenya qulqullummaatiif dhamaa'anidha. Kanaaf qabxiin arfaffaan waaqayyoon arguudhaaf iddoo buufata keenyaa qulqullummaatti eegganna. Qulqullummaan kan nu barbaachisuuf akka waaqayyoon arginu waan nu godhuufidha jechuudha. Qabxiin shanaffaan har'a walii wajjiniin ilaallu qabxii baay'ee in ilaallu maaliif bifa barumsaatu waan ta'eef raajalaan qabxii murtaa'e walii wajjiniin ilaalaa deemna. Qabxiin shanaffaan immoo fayyisuu waaqayyoo arguudha. Maal gochuudhaaf? Iddoo buufata keenyaa kan nu qulqullummaatti eeggannuuf maal gochuudhaaf? Fayyisuu waaqayyoo arguudhaaf. Fayyisuu waaqayyoo ofirratti. Fayyisuu waaqayyoo karaa keenya irratti. Fayyisuu waaqayyoo karaa keenya immoo nama biraa irratti. Fayyisuu waaqayyoo gama hafuuraati. Gama fooniiti. Isa ammaafis isa dhufuufis arguudhaaf. Jireenyi qulqullummaa ni barbaachisa jechuudha. Sagalee waaqayyoo keessaa macaafa faarfannaa 50:23 akkana jedha. Namni galata aarsaa godhee dhiyeessu ulfina naaf hin kenna jedhee akkas jedha. Isa karaa isaa qajeelfatuttis fayyisuu koo nan agarsiisa jedha. Waaqayyoota akkas jedha. Maal jedha? Namni galata aarsaa godhee dhiyeessu ulfina anaaf hin kenna. Isa karaa isaa qajeelfatuttis maal nan godha? Fayyisuu koo nan agarsiisa. Isa karaa isaa qajeelfatutteedha. Namni fayyisuu waaqayyoo argu jireenya isaa keessatti. Namni fayyisuu waaqayyoodha argu tajaajila isaa keessatti. Namni fayyisuu waaqayyoo argu deddeebii isaa keessatti. Nama akkamii? Nama karaa isaa qajeelfatu. Nama qulqullummaatti jiraatu. Nama qulqullummaadhaan deddeebi'uudha. Yoo kanaa achi fayyisuu waaqayyoodha arguun hin danda'amu jechuusaati. Fayyisuu waaqayyoo kana jireenya keenya keessatti arguun barbaanna. Yeroo dhukkubsannu dhibee keenyatti fayyuudhaaf. Yeroo namoonni kan biroonis dhukkubsatan dhibee isaaniitti akka fayyaniif. Dhibee fooniitti dhukkubuma isa nama ciibsu biyya lafaa kanarratti namni itti fayyuurraatis akkasumas gama hafuuraatiin dhibee jirurraa dhukkuba jirurraa fayyuudhaaf fayyisuu waaqayyoodhaa hin hawwina hin shaakalla miti. Kana arguu kan dandeenyu gaafa qulqullummaadhaan deddeebinuudha. Gaafa qulqullummaadhaan deddeebinu ulfina waaqayyoodhaa jireenya keenya keessatti gaa'ila keenya keessatti bara keenya keessatti arguutti kana. Fayyisuu waaqayyoodhaa bara keenya keessatti jireenya keenya keessatti tajaajila keenya keessatti arguutti kana. Sagalee waaqayyoo dabalataan qabxii shanaffaa kana jalatti kanan dubbisu ergaa Phaawulos gara warra Roomaatti ergame boqonnaa 13 lakkoofsa 11 kaasee hanga 13tti dubbisa akkana jedha. Yeroo itti dura amanne caalaas amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaatee fi yeroon kun yeroo itti irribaa dammaquun isinirra jiru ta'uu isaa beekaa. Halkanichi sokkee guyyichi dhiyaateera. Kanaafis kottaa hojii dukkana keessatti hojjetamu ofirraa fuunee gannee mi'a lolaa isa ifa keessa ittiin hojjetan hin hidhanna. Kottaa amala keenya tolfannee akka warra ifa guyyaa keessa deddeebi'aniitti jiraannaa malee albaadhummaatti yookiis macheetti halalummaatti yookiis gadhiisitti nama loluutti yookiis weennootti hin jiraannu jedha. Maaliif guyyaa fayyinaatu nutti dhiyaate? Guyyaa fayyisuu waaqayyoo itti arginutu nutti dhiyaatee jira. Yoom caalaa yeroo itti dura amanne caalaa amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef kottaa riba keessaa kaana.
Kottaa waan ulfina waaqayyoof hin taane ofirraa fuunee ganna. Kottaa mi'a lolaa waaqayyoo isa ifa keessatti hin hojjetan uffanna. Kottaa amala keenya tolfanna. Kottaa akka warra ifa keessa deddeebi'aniitti jiraanna. Kottaa albaadhummaa yookiis machii, halalummaa yookiis gadhiisii, nama loluutti yookiis weellootti maal hin goonu hin jiraannu. Maal goona maleessaati? Qajeelummaatti jiraanna maleessaati. Qulqullummaatti jiraanna maleessaati. Akka yaada waaqayyootti jiraanna maleessaati. Maaliif guyyaa fayyinaatti dhufaa jira. Nummoo fayyisuu waaqayyoo arguu qabna. Fayyisuu waaqayyoo arguuf immoo akkaataa fedha waaqayyootti deddeebi'uu qabna waan ta'eef kottaa jedheetu waamicha waama namni waaqayyoodhaaf Phaawulos warra Roomaa jechuudha. Fayyisuu waaqayyoodhaa arguu hin barbaaddaa obboleessa koo obboleettii koo. Fayyisuu waaqayyoo dhibee qabatamaa jireenya keerra jiru irratti, dhibee si rakkisaa jiru irratti, dhukkubatti fayyuu dadhabde irratti, kan maatii kee keessaa dhibee hamaa ta'ee fayyinni dhibamee fayyisuu waaqayyoodhaa dheebochaa jirtu irratti, fayyisuu waaqayyoodhaa arguu hin feetaa. Dhibee isuma ijaan mul'atu, isuma namni mana yaalaa dhaqee itti wallaanamuu jechuudha. Inni kan biraa immoo gama hafuuraatiin dhukkuba waan sitti ta'e jireenya hafuura keetii gadi kan tume akka namaadhaa kakuu bira akka hin geenyeef dhukkubsataa kan si godhe jireenya hafuuraatti oolaa okkolaa kan si godhe dhibee akkasiirraa fayyuu ni feetaa. Fayyisuu waaqayyoodhaa jireenya kee irratti maatii kee keessatti shaakaluu hin barbaadda. Dubbiin waaqayyoodhaa lafa nuukaa. Jireenya kee qajeelfadhu, karaa kee qajeelfadhu, adeemsa kee tolfadhu, isa booddee fayyisuun koo hin dhufaadha. Kunoo sagalee waaqayyoo bifa kanaan nutti dubbata firoota koo. Nuuni waaqayyoo isa guddaa hundumaa danda'u, hundumaa fayyisuuf jijjiiruu danda'u utuu qabnu fayyisuu waaqayyoo gola keenya keessaa kan dhabameef waldaa keenya keessatti irree waaqayyoo hojjechuurraa kan inni gabaabbatuuf waaqayyootu irreensa gabaabaa ta'e utuu hin taane qulqullummaa dhabeeti, qajeelummaa dhabeeti, qajeelummaa isa harkisuu dhabeeti, maagneetiin waaqayyoon jireenya keenya keessatti, waldaa keenya keessatti, gaa'ela keenya keessatti harkisu qulqullummaadhaaf firoota koo. Qulqullummaadha kan waaqayyoon harkisee waldaa keenya keessa jiraachisu. Nuumti warrumti biyya lafaarraa namootumti kun illee yoo nagaan jiraate lafa nagaadhanna. Yoo waan gaariin jiraate lafa waan gaarii sana dhaquu barbaanna. Waan nu miine, waan firiidemii keenya hin miine, waan fayyaa keenya hin jeeqne, waan nu kolfisiisu, waan nu gammachiisu barbaannee filannee dhanna. Kanaa achi waan nu ari'atu, waan nu jibbu, faaraan waan nutti guuru, waan ija hamaan nu ilaalu bira hin dhannu. Dhaqeen gammadaan hin dhannu. Waaqayyo immoo kan isa gammachiisu, kan faara isaa ibsu, uffee iddoo kanammaa dhaquun qaba, achitti immoo dabarsuun qaba jedhee gammachuudhaan bakka waaqayyootti argamu eessa yoo jettan bakka qulqullummaan jiruudha. Amala waaqayyootu qulqullummaadha, qajeelummaadha. Inni jireenya namaa keessatti akka inni daddarbee jiraatu sanyii waaqayyo facaasus qulqullummaadha. Waaqayyo cubbuu facaasee hin beeku, waaqayyo jallina facaasee hin beeku, ija jallinaa cirachuudhaaf qophaa'ee hin beeku. Jalqabaa kaasee waaqayyo qulqulluudha. Yeroo hundumaas qulqullummaan akka horu, akka baay'atu, addunyaan kun illee qajeelummaa waaqayyootiin akka isheen shaffanamtu barbaada. Waaqa irratti akkuma ta'ee jiru fedhi isaa biyya lafaa irratti akka ta'u barbaada. Egaa foolii waaqayyoo isa gaarii, foolii urgaasa waaqayyoos nu gidduutti arguu barbaadu. Qulqullummaan yoo jiraate fayyisuun waaqayyoodhaa gara godoo keenyaa dhufa. Fayyisuun waaqayyoodhaa gara jireenya keenyaa dhufa. Fayyisuun waaqayyoodhaa gara waldaa kiristiyaanaa keenyaa dhufa. Fayyisuun waaqayyoodhaa gara biyya keenyaa dhufa. Fayyisuu waaqayyoo arguudhaaf qulqullummaan murteessaadha yookiis barbaachisaadha jechuudha. Fayyisuu isa ammaatiif fayyisuu isa dhufuuf, fayyina fooniittis fayyina hafuuraattis jechuudha. Kanas sagalee waaqayyoo dubbifanne keessatti ilaalleerra jechuudha.
Kanaaf arra kan walii wajjin ilaalle qabxiiwwan kana arfaniidha jechuudha. Qabxii tokkoffaa torbee ilaalleerra, arra immoo qabxii afur ilaalleerra. Qabxiiwwan arfan ilaalle kunis ni jalqabaa maaliif iddoo buufata keenyaa qulqullummaatti eeggachuun nu barbaachisa jedhuufi inni nu har'a ilaalle jechuudha. Yoo ulfina Waaqayyoo arguudhaaf akkasumas waan dinqisiisaa arguudhaaf Waaqayyoomaan ofii isaa arguudhaaf fayyisuu Waaqayyoo arguudhaaf kan jedhu qabxiiwwan kana arfan ilaalleera. Kanaaf iddoo buufata keenyaa qulqullaa'aatti eeggachuun dubbii gurguddaa of keessaa qaba firoota ko. Icciitii gurguddaa nuyi har'a akka waldaatti dhabne akka nama dhuunfaatti dhabnetu dubbii kana keessa dhokatee jira. Namni baay'een kan inni waldaa dhaquuf Waaqayyoon arguudhaaf, ulfina Waaqayyoo arguudhaaf, kan inni faarfannaa garaagaraa dhaggeeffatu, kan tajaajila garaagaraa bira deemee tajaajiluuf Waaqayyoon ulfina isaa shaakaluudhaaf, argama Waaqayyoo shaakaluudhaaf, fayyisuu Waaqayyoo shaakaluudhaaf garuu kana barbaadee kan inni dhabaa jiruu fi jireenyichi inni Waaqayyoo barbaadu waldaa kiristaanaa keessa nama dhuunfaa keessaa waan dhabameefidha. Dubbii Waaqayyoo dhufe kun immoo garasa Waaqayyoo barbaadu. Garasa Waaqayyoo nurraa fedhuutti nu deebisa waan ta'eef dubbii Waaqayyoo isa ilaalaa jiru kanaan jireenya keenyas ilaalaa deemuun nuuf ta'a. Dubbii Waaqayyoo isa barachaa jirru kanaan jireenya keenyas sakattaa deemuun nuuf ta'a. Akka dubbii isaatti jiraannee iddoo buufata keenyaa qulqullummaatti eeggannee isa keessa jiru gaarummaa kanaa akka dhaalluuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Yoo Waaqayyo gooftaan nu gargaare torbanitti aanummoo qabxii ja'affaarraa itti fufnee maaliif iddoo buufata keenyaa qulqullummaatti eeggachuun nu barbaachisa jiru walii wajjin ilaalla. Kutaa sadaffaa keessatti Waaqayyoo dubbii isaa dhageenya nuuf haa eebbisu walii wajjin galateeffannaa. Qulqulluu Waaqa Israa'el ati qulqulluudha. Kanaaf dubbii qulqullummaa jabeessitee nutti dubbachaa jirta. Galanniif ulfinni maqaa kee haa ta'u. Akka ijoolleen kee milkaa'an, akka ijoolleen kee ce'an, akka ijoolleen kee ija godhatan barbaadda. Kanaaf sagalee keetiin nutti soqaa jirta. Kanaaf dubbii keetiin nu jalatti nyaata gaarii dhangalaastee hundee keenya jabeessaa jirta. Burqaa gaarii nu obaasaa jirta. Jireenya keenya ijaaraa jirta. Maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Waaqa qulqulluudhaaf jabaa taatee mootii bara baraa galanni maqaa kee isa dinqisiisaadhaaf haa ta'u. Akka sagalee kee isa baranne kanaatti jiraachuu akka dandeenyuuf ayyaana kee ayyaana Waaqayyootiin jabeessi nu gargaare. Yaada kee isa gaarii isa dinqisiisaadhaan yaa Waaqayyo hafuura keessa qulqulluudhaan daandii kee irratti nu tiksi. Nu wajjiniin ta'i. Bara keenya gaarummaa keetiin itti darbi. Kana gooteetta galanni